Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan. Egaa hordoftoonni billootu hundi keessanuu waan dhufu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa keessanii. Eegaanis nagaa kotii maarree arras barumsa biraatii yookaan aappii biraatiin walitti deebinee jirra. Aappiin kun jawwii fi akkasumas zeena irratti isiniif dalaga. Kaleessa waadaa waliif seennee turree guyyaa guyyaadhaan appilikeeshina haaraa shabakaa firiin dalagan isin barsiisuudhaaf arras akkasuma aappii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappiin kun kan duraan itti fayyadamaa turtanii amma immoo abdeettee dalagaa jira. Maarree abdeettu godhaa warri hin qabne immoo gabbuufadhaatti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa appilikeeshina walumaan laallaa warroonni hanga ammatti gama YouTube kiyya hin dhufin warra subscribe hin godhin yoo jiraattan subscribe godhuun maatii kiyyatti dabalama. Akkasuma gama Facebookitiin gama TikTokitiin warra daawwattan hundi keessanuu egaa guyyaa guyyaadhaan barumsa waliif qoodna waan ta'eef na hordofaa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo kana like share godhuu hin dagatinaa. Gara barumsatti isin dabarsa. Egaa aappiin kun Play Store keessaa argama. Play Store keessa seentanii asirratti tunnel jettanii barreessitan duraan itti fayyadamaa turtan tarii yoo duraan itti fayyadamaa turtan gabbuufattan jechuudha. Abdeettee dalagaa waan jiruuf. Egaa ammaan duraan waan hin haqee jiruuf amma haaraan abdeet godha gabbuufadha install godhaa jechuudha. Isinis warri qabdan abdeet godhaa warri hin qabne immoo install godhuudhaan jalqabaa jechuudha wajjin. Hanga xumuratti viidiyoo laalaadha. Viidiyoo irra bubbuttanii ilaaltanii nuuf hin dalagu akka hin jenne jalqabarraa kaasanii viidiyoo hanga xumuratti ilaaluun dirqama keessanii jechuudha. Egaa hanga inni fixutti walumaan laalla. Gannuuf buusaa jira jechuudha. Egaa obsaan eeggannaa. Yaa fixaa jira kun akkuma argitan jechuudha. Install nuuf godhaa jira jechuudha. Ammaan tana xumure. Warroonni viidiyoo jalqabarraa kaastanii hanga dhumatti osoo laalle hin dalagu jechaa jirtan ammoo aappiin yoo dalage malee isin dandeessu. Jalqabarraa kaaftanii tartiiba isaa akkaan godhu yoo wajjin gootan isiniif dalaga jechuudha. Ammaan tana open jennee seennaa. Erga open jennee seenne erga gabbuufanne jechuudha. Open jennee seennaa allow jettaniini update and started bakka itti kana gattuu bitan jechuudha. Achi booda yoo telegraama seenuu barbaadan yes plus jettaniini yookaan ammoo later jettaniini achi booda haala kanaan isiniif dhufa. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe bakka kana dhuftanii check updates bakka jettu kana bakka kana tuqxanii jechuudha. Bakka kana eegattuu tuqxanii check godhattanii booda gubbaa kanarra dhuftanii bakka qastii xiqqoo gubbaa tanatti tuqxan gas referii isaa jechuudha ni beeytanii bakka kana tuqxanii zeen double jawii akkasuma moobaayilii 60 irratti jechuudha. Yoo kana yoo feetan tokkoffarra kaayyattanii yoo feetan ammoo lammaffaa lamaan kana keessaa tokko isiniif dalagaa jechuudha. Lamaan kana keessaa jalqabaa kanarra kaayaa ilaalume ammaan tokkoffaa kanarra kaayaa isa lammaffaadha ammoo as tuqxanii warri zeenii qabdanis warri jawwii qabdanis bakka jawwii jiru warri zeenii qabdanis bakka zeenii jirurra kaayyattanii jechuudha. Warri jawwiidhaa kunoo bakka kanarra kaayyattan. Meen amma zeenii waan keessaa qabuuf bakka zeenii bakka zeenii jawwaa barbaade kunoo bakka kana jechuudha. Warri zeenii qabdan zeen firii bakka kaasaa'ee zeen firii bakka yoo kanarra kaayyattanii achi booda wanni isinirraa eeggamu start godhuu qofa jechuudha. Start ni beeytanii bakka kana tokko qofa jechuudha. Achi booda okay jennaan. Yaa haala martaan kanaan nuuf dalagee jira jechuudha. Daqiiqaa takka illee osoo hin dhaabbatiin dalagee jira jechuudha. Kun bakka kanarratti akkasumas itti stop jee jira. Gubbatti immoo
qulfii nuuf baasee jira jechuudha asitti agartan kun. Mee amma YouTube keessa seenee akka inni dalaguuf kan check haa godhannu. Ishee YouTube seenna asumaan warra YouTube kiyyan beeknes isin barsiisa. Haala shabakaa isin naannoo isin jirtan yoo shabakaan keessan jabaate akka ajaa'ibatti isiniif dalaga waan hunda live TikTok Zoom waan hunda dalaga jechuudha. Baay'ee mee YouTube kiyya dhufee YouTube kiyya asumaan isin barsiisa billoo YouTube jettanii search gootanii bakka jiru kana shabakaan zeeniidhaa xiqqoo dadhabaadha waan ta'eef ni harkisa. Kunoo haala kanaan fida. Billootuuf ka jiru haala kanaan fida. Kiyya naaf hin dhufne garuu. Amma fakkeenyaaf kuna kiyya jechuudha. Nashiidaa soomanaa amma dabra kana isiniif gadhiiseen ture. Bakka kana fakkeenyaaf irra deebi'eetti barreessee bifa haaraan isiniif fida. Bifa haaraan irra deebi'ee billootuuf billootuu jettanii itti barreessitan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufa viidiyoolee ani isiniif gadhiise jala seentanii viidiyoo hangaarraa isiniif gadhiise hunda viidiyoo nashiidaafaa jira, walaloo jira, viidiyoo garaagaraa jira. Jala seentanii ilaaluu ni dandeessanii akkasii kunoo dhibbaan dhibbatti dalaguu jira jechuudha. Marree daawwattoota kiyya viidiyoo kana akkuma isin bira ga'een namoota hin qabne namoota shabakaa hin qabne hundi akka itti fayyadamuuf sheer godhaa hiriyoottan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.